Tole kan argamu giddu gala leenjii shubbistoo galchaa kanneen kan magaalaa Ambootti argamu keessa jira jechuudha. Ani leenjisaan isaanii Dagaagsaa Raasee Shooteen jedhama. Tole haadha kan barannu shubbisa godinaalee Oromiyaan qabdu keessaa tokko baranna jechuudha. Godinaalee Oromiyaa jechuun uummanni Oromoo akkuma bal'aa fi guddaa dagaagatee aadaa boonsaa fi bal'aa guddaa dagaagaa yookaan hedduu qabaa jechuudha. Akkuma aadaa baay'ee qabu, akkuma bal'ina isaa, akkuma guddummaa isaa aadaa sunii fi lafa akkaataa naannoo isaatiin waan inni itti bahu garaagarummaa qabaachuu. Garaagarummaa maalii garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha. Tole haadha kan barannu shubbisa aadaa Oromoo Harargeeti jechuudha. Aadaa Oromoo Harargee maal qaba jennee? Maal qaba jennee? Illee. Tole akkuma isin ibsitanii shubbisni isin maqaa dhuftan shubbisa Oromoo Harargee jechuudha. Shubbisa Oromoo Harargee maal beekachanii? Shagooyee. Shagooyee jechuun kan dargaggeessaa fi dargaggeettiin qaama isaanii lalaafisaa gara bitaa fi mirgaatti miila jilbaan deeggaruudhaan kan isaan bu'antu shagooyeedha jechuudha. Akkasumas helleemtaa, dhiichisa, daddaarsa, ragraga kan jedhanii fi kan kana fakkaatan hedduun isaanii jiru jechuudha. Mee amma gabaabumatti shagooyee ilaalla. Shagooyee jechuun kan dargaggeessaa fi dargaggeettiin waliin hojjetan qaama isaanii lalaafisaa gara bitaa fi mirgaatti kan bu'anii sirba jaalalaa wal hammachaa bu'an jechuudha. Kanaaf shagooyee kanaa jechuudha. Kana hojjechaa bilisa laafisaa gara bitaa fi mirgaatti kan bu'an jechuudha. Mee goggogaasa hojjennaa jechuudha. Achumatti sadii afur. Achumatti kana jechuun dargaggeessaa fi dargaggeettii murtii wal hammachaa hojjetu jira. Akkamitti wal hammachaa hojjetu jira. Nyaatni jira ammoo illee laalla illee dubara qofatu rukutaa jira. Akka taphattuun harka dhufee kanaa rukutama miidhagaa kan biraa rukutama jechuudha. Mee kan dubara qofti rukutaa kan dubara qofaati waan taateef dubara rukutee nu agarsiisuu jechaadha. Illee kanuudhaaf siree foor. Dubartoota qofaan hojjetamu jechuudha. Inni kan wal hojjetama yeroo immoo maal hojjetan dhiichisa hojjetaa jechuudha. Yeroo immoo kan inni hojjetu kan jechuudha. Akka
Hordoftoota Wisdom YouTube arramoo qophii ajaa'ibaa tokko isinii qabannee jirra. Magaalaa Dirree Qabsoo Oromootaati. Magaalaa Ambootti mana leenjii jaatanii yookaan immoo mana leenjii shubbistoota jaatanii jedhamutti argamna. Mee abbaan ogummaa ogeessaa yookaan immoo leenjisummaa shubbistoota dirree magaalaa Qabsoo Oromootaati kanatti finiitetti leenjisaa kan jiru eenyudha? Mee arramoo isaanii wajjiniin yeroo gabaabaan isii wal barsiisa. Mee walaa barra. Maqaan keenya jedhamta. Maqaan koo Dagaagsa Raasee Shootee Bashaa Daksuu Jiyoo Dabaljibitti aga Oromootti itti ufachuudha kanan jedhama. Dagaagaan maalirraa ka'ee gara shubbisaatti dhufe? Ani jalqaba irraa kaasee fedhii aartii baay'een qaba. Maatiin kiyyaallee ni jaalatu jechuudha. Sanarraa ka'uudhaan xiqqummaa kiyyarraa hawwiin kiyya kanaa ture. Lafa bii kiyyaa immoo gahuudhaaf jalqaba kaasee shaakalleen ture. Sanarraa kaasuudhaan hawwisoo Jiituu Amboo kan jedhamu kan magaalaa Ambootti argamu jiru achiin galee ture jechaadha. Achitti dangalee fedhaaf kagomsaan shubbisarraa qabu kaasuudhaan yeroo dheeraa otoon ture shaakalli sanarraa gara leenjistummaatti dhufe achi keessatti leenjisaan ture. Sanaa booda baandiin Oramboo beeksisa baase jechuudha. Yeroo beeksisa baasutti dorgomee baandii Oramboos argadhee galee achi keessatti illee leenji'aaf leenjisaa ture. Saatammaa kana immoo artan asittiin argama. Manni leenjii kun hagam tureera? Manni leenjii kun reef waggaa tokko guuta. Okay, turtii waggaa tokkodha jechuudha. Turtii waggaa tokko keessatti jijjiirama akkamii gonfatee jira? Turtii waggaa tokko keessatti barattoota marsaa tokkoffaa baasee eebbisiisee ture. Ammas immoo marsaa lammaffaa bifa kanaatiin eegallee jira jechuudha. Reef eegallee gara fuulduraattis immoo akkasumatti shaakalsiisaa dhaloota keenya aga beeknu waan beeknu barsiisaa itti fufaa jechuudha. Egaa mee walumaan itti fufnu haa ta'uti wanti jiru akkuma jirutti itti fufee jira. Shubbisa jechuun maal jechuudha? Shubbisa jechuun shubbisni sochii qaamaati. Sochii qaamaa kana egaa akkuma agartanii fi akka waliin hojjechaa turre shubbisa jechuun qaama ofii sochoosuu fi qaama ofii lalaafisuu ergaa jiru gama sochiitiin kan darbutu shubbisaa jechuudha.
Tole, waa'ee shubbisaa haga kan arga ta'e garaagarummaa wantoota sadii tokko natti himta. Shubbisaa fi shubbisa jechuun maal jechuudha? Isaan kana sadan akkamitti hiikta? Tole, shubbii jechuun ogummaa jechuudha. Ogummaa jechuun ogummaa waan kanaa jechuudha. Shubbisaa jechuun ogeessaa, shubbisa jechuun immoo sochii qaamaa jechuudha. Ogeessa maali tannaan shubbisaan sun ogeessa sochii kanaa jechuudha. Shubbi jechuun immoo maqaa isa guutuuti. Ogummaa jechuudha. Kan ogummaa waan amma dubbanne kanaatiin shubbii jedhama jechuudha gabaabinaan gaafa ibsamu. Okay, kabajamtoota hordoftoota keenya gaaffii sadii kaaseefin ture. Innis shubbisaa fi shubbeedha. Innis waan isaa galerraa akka isaa galeetti ibseera. Hawaasni dhimma shubbisaa irratti hubannoo akkamii qaba jettee yaadda? Tole, hawaasni jalqabuma namni waan isaan jibbu garuu waan isa akka jibbu kan taasisu dogoggoroota garaagaraatu jira jechuudha. Yeroo baay'ee uummanni keenya ilmoonsaa baratee dooktora injiinara maal kana naaf haa taatu baratee waan biraa nafatu jedhan malee baratee aartii keessatti leenjisuu kana baay'ee fedhan qaba jechuudha. Sababbiin isaa tokko hubannoo dhabumsannaan tokko ija amantiitiin ilaala, ija siyaasaatiin ilaala, ija waan biraatiin ilaala. Sana malee immoo lafa aartii gaafa dhaabbatan dhaloonni waan safuu dagatu, waan safuurra goru wantoota akkasitti fakkaata. Garuu inni dhugaan jiru kanaa miti jechuudha. Aartiin jalqabumayyuu barnoota mataasaa qaba, safuu fi safeeffannaa mataasaa qaba, naamusa mataasaa qaba. Sanammoo da'eeffatee jallataan keenya araada garaagaraan boojamuu danda'a, waan garaagaraatiin boojamuu danda'a. Sana kan taasisu abbaadha malee aartii miti jechuudha. Naamusni aartii mataasaatu barnoota mataasaa danda'e qaba waan taateef akki humna hubatuu fi akka aartiin qabu kanaa jechuudha. Kanaatiif inni sirreensa aartiin safuu fi safeeffannaa, aadaa fi aadeeffannaa kanarratti inni barnoota mataasaa qaba malee namatu jallatee jallisa malee akkasii miti jechuudha. Okay, dhimma shubbisaa irratti hawaasni waan baay'ee kaasaa. Fakkeenyaaf gara mana leenjii shubbisaatti ijoollee isaanii erguun wantoota amaloota ijoollee balleessuu danda'an yookaan immoo gara araada adda addaatti harkisuu danda'aniif saaxilamu waan jedhuudhaa fi namoonni baay'ee yeroo baay'ee gara mana leenjii shubbisaatti hin erganii. Haa ta'u isinis beektu nus beekna hiika shubbisaa. Mee gaaffiin koo inni taanu fakkeenyaaf shubbisaan tokko sirba tokko keessatti gahee guddaa yookaan immoo wallee yookaan faarfannaa akkuma jennu keessatti gahee guddaa qabaa jechuudha. Shubbisaan tokko ergaa faarfannaa yookaas immoo ergaa sirba tokko shubbisa qofaan dabarsuu ni danda'a? Eeyyee, sirriitti danda'a. Akkamitti danda'a? Akkitti ni danda'u. Jalqabumayyuu shubbisni yookaan weellisaan tokko maalummaa sirba sanaa akkuma ibsuu danda'u, walaloo jedaloon akkuma ibsuu danda'u, shubbisaanis ibsuu danda'a jechuudha. Gabaabinaan shubbisni lafee dugdaa aartii Oromooti. Akkamitti lafee dugdaa aartii Oromoo ta'e waan jedhamuuf waan walaloo jedaloon sun ibsuuf sagaleen sun ibsuu barbaade sana shubbisaan ibsuun ni danda'ama. Akkamitti tokko uffannaa aadaa ta'uu danda'a, sochii qaamaa ta'uu danda'a. Namni tokko ulee qabatee, gaachana qabatee yoo rukuttaa tokko rukute gootummaa yookiin dhiichisa sana akka ibsu namaa galaa jechuudha. Akkasumas immoo gaafa shamara tokko faana wal hammatee walitti jedhaa fuula walii kennaa rukutu sirba jaalala akka ta'e walii galaa jechuudha. Gabaabumatti shubbisni sochiin suni hiika kennuu hin danda'a jechuudha. Sochii sanaatiin akkasumallee uffannaa aadaatiin hiika kennuu hin danda'amu. Amma sirboota durii yoo laalle baay'eensaa wantoota akka kanaa hin qabu ture jechuudha. Simboo fi miidhagina kan ammaa fi kan durii immoo yoo laalle ergaa hansa walaa coloo malee ifadhaa jechuudha. Kanaatiif bifa kanaatiin ergaa dabarsaa jechuudha. Okay, isinittis gaaffii kana hunduma keessaniif iyyuu nan dhiyeessa. Faaruu yookaan wallee yookaan sirba tokko keessatti shubbistuun tokko yookaan immoo shubbisaan tokko ergaa sirbi sun osoo hin sirbamiin dabarsuu danda'u moo dabarsuu hin danda'u isa jedhuudhaa fi leenjisaan keenya deebisaa kana fakkaata. Isin immoo maal jettu? Egaa dhumarratti barbaachisummaan shubbisaa aartii keessatti maali? Barbaachisummaan shubbisaa akkuma nama jedhe shubbisni lafee dugdaa aartii Oromooti. Akkatti lafee dugdaa aartii Oromoo ta'u yeroo baay'ee shubbisa akka hojiin sun kan asittuu barbaachiseef yeroo aadaa nama tokko wal makuu agarra jechuudha. Shubbisni calaqqee eenyummaa saba tokkooti. Kan sabi tokko bifa uffannaatiin, bifa sochiitiin uffannaa sana keessatti gaafa inni uffatu sun maal akka ibsuu barbaade ni hubatta jechuudha. Godina akka maal akka ta'e, godina eessa akka ta'e, kan uummata eekamee akka ta'e uffannaa sanaatiin adda baastee ilaalta. Uffannaa sana biratti immoo sochiin sun ni agarta. Sanaatiif baay'ee barbaachisa jechuudha. Shubbisni tokko immoo kan barbaachisu darbaa dabarsaadha dhufa waan taateef dhaloonni kan amma jiru kan boodu dhufuu fi kan darbee jechuudha. Sana waan taateef kan darbee maal fakkaata? Maal bifa jedhu uffannaa qotoo hin taatiin sochiilee darba. Kana waan taateef barnoota mataa isaatii qabaa jechuudha. Kanaatiif hawaasa sana garaagarummaa saba tokkoo akka waliin magne aadaan illee yeroolee waliin magne kanaaf barbaachisaa jechuudha. Tole galatoom ulfaadhu. Egaa gaaffiin keenya kana fakkaata. Dhumarratti dhaamsa dhimma shubbisaa irratti akkasumas mana leenjii keessan beeksifachuuf ta'ee dhimmoota hawaasa kanaaf dabarsuu barbaaddu jiraate yeroo isin kenna dhaamsa geessiru.
Tole gabaabinatti kaayyoon waan kana gabaabinaan kan kana eegalleef dhaloonni amma jiru dhaloota boru dhufuuf mankuusaa ta'ee akka inni dabarsuu fi kan biraa aartiin Oromoo guddatuu fi aartiin Oromoo akka guddatu gaafa jennu yeroo baay'ee akkuma dura irraa tuttuqne dargaggeessi keenya gara aartiitti gaafa dhufu jalqabamayyuu hojii sanaaf fedha qabaateetu kaka'umsa qabaateet muuxannoo sana dabalachaaf dhufe jechuudha. Muuxannoo sun dabalatee muuxannoos argatee hojiis hojjetee yeroo tokko hojii sana faana naamusni inni qabu yeroo inni walitti bu'u arginaa jechuudha. Akkamitti walitti bu'a jennaan araada garaa garaatiin booji'amuutu jira. Oolmaa baduutu jira, wantoota garaagaraa keessa galuutu jira, suusii garaagaraa keessa galuutu jira. Nusis akka kun hafuuf shubbisaan tokko yookaan namni aartii tokko akkuma barnoota kaanii ogummaa gahaadhaan gahoomee akka inni bahuuf barnoota kana eegallee jechuudha. Ogummaa kana keessatti maal bartennaanii naamusa aartiin qabu, naamusni shubbisni qabu, safuuf safeeffannaa uummata Oromoo karaa gita sirrii taateetiin barachaa jira ittillee turre jechuudha. Isa kana dhaloonni barate kun immoo maal hojjeta gaafa bennaani? Otoo aadaa isaarraan goriin, otoo safuu isaarraan goriin, otoo eenyummaa isaan dabsiin, kan sabaraaf kan sababraa walitti makiin gita sirrii taateetiin safuuf safeeffannaa keessatti aadaa uummata Oromoo gita sirrii taateen agarsiisu. Kanaafuu kanatti jira waan taateef isinillee lafa jirtanitti keessattuu uummanni naannoo kanaa lafa hojii kennas koottaa dogoggorre nu sirreessaa nu qajeelchaa inni beeku beekumsa isaatiin inni qabu qabeenya isaatiin yoo wal bukkee dhaabbate walis aartii keenyas guddisuu dandeenya, dorgomaa taasisuu dandeenya. Kana waan taateef walaa ijaarruu walitti haa dhufnu walaa utubnuun isiniin jedha galatooma. Namoonni leenjii si bukkeetti leenjuu barbaadan eessatti si argatu yeroon galmee keessanii yoomidha? Yeroon galmee keenya guutuudha jechuudha. Yeroo hunda asuma jirra guyyaan shaakallii keenya torbeetti guyyaa 4 ganama sa'aatii 1 hanga sa'aatii 3 sa'aatii booda sa'aatii 9 hanga 11tti asumatti argamna waan taateef shaakaluun danda'ama gargariin qabnu kan keenya waan taateef kan dhufu umasimannaa ni hojjetaa kan fedha shubbisaa qabu fi kaka'umsa shubbisaa qabu fi kan shubbisaa ta'uuf immoo naamusni aartii sun eeyyamu sana kan guutee argame hin leenjisnaa jechuudha. Tolee galatoomii magaalaa Amboo keessaa eessatti argamtu? Magaalaa kun nuti argamnu magaalaa Amboo mana barumsaa kolleejjii Pooliteekiniik Amboo keessatti argamna. Lafti hojii keenyas asuma maqaan giddugala keenya giddugala leenjii shubbistoota 60 jedhama jechuudha. Tole galatoomaa waan nu daawwattanii aga kana egaa manni leenjii shubbisa 60 sadarkaa kanarra geera jechuun kana fakkaatu sadarkaa kanarra gaaniiru. Kanaaf namoonni fedhii leenjii kana qabdan magaalaa Amboo kolleejjii Pooliteekiniikii Amboo keessatti argamu. Guyyaa leenjii isaanii akkuma isin amma dhageessanidha. Sana caalaa immoo lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti isinii darbaa jirurraa odeeffannoo dabalataa maqaan kee eenyu jedhamta? Maqaa kee nutti himi akkasumas immoo gaheen hojii kee as keessatti maalidha? Ani maqaan koo Leenjaa Yaadasaa Zaruun jedhama yookiin immoo giddugala 60 kanan hojjedha. Kan inni hojjedhu immoo leenjii shubbisaati. Leenjisaan kiyya immoo Dagaagsaa Iraaseeti jechuudha. Okay, shubbisni maalisiif? Anaaf shubbisni yeroo baay'ee akkatti ibsuun qabu yeroo jedhu sababii shubbisaa kanaatiin tirfaatamiti ibsuun baay'ee isaanitti ulfaata jaalala addaan isaan qabaaf jechuudha. Haa ta'u malee shubbisa kan akka haadha kiyyaatti ilaala yoo jedhe shubbisni haadha naa ta'uu hin danda'u. Haa ta'u garuu haadha kiyyatti taanee shubbisa kana baay'ee tokko mararsiifadha jechuudha. Okay, maalirraa kaatee gara mana leenjii giddugaleessaa shubbisa 60 dhufte? Kan inni gara leenjii shubbistoota 60 kana dhufe jaalalumaan aartiif qabudha. Haa ta'uti magaalota hedduurrallee deemee leenjii shubbisaa kana magaalota Burraayuu irratti illee gara magaalaa Amboo kana gara magaalaa Gincii kanallee deemee tan leenji'uudhaaf fedha guddaan qabaan ture. Haa ta'uti manneen yookaan immoo magaalota akkasiillee deddeemee argachuu hin dandeenye. Bakki inni itti argadhe immoo as magaalaa Amboo kanatti giddugala leenjii 60 kana argadhe karaa namoota argadheen giddugala 60 kana dhufee asitti leenji'atan jiraachuudha. Okay, giddugalli leenjii shubbistoota 60 kuni akkamitti isin leenjisaa jira? Maal fakkaata? Ga'umsa akkamiirraa argachaa jirtu? Jechuun akka yaaddee dhufte sanaadha moo akka yaaddee dhufte sana gararraadha moo akka yaaddee dhufte sanaa gadidha? Akkinan itti yaadee dhufe jalqaba otoo mana leenjii kanan galiin akka maqaa isaatti baay'ee fagoo jira. Haa ta'uti hawaasa bal'aa biratti illee giddugalli 60 kan jedhu kun magaalota hedduu irratti illee maqaa dhahamaa jira. Istii akka maqaatti hojjetu moo yookiin immoo ta'innaadhuma hojjetu jedhee gaafa dhufu akkinan yaadee dhufe isaa ol ta'ee jechuudha. Akka namoonni tokko illee maqaa giddugala 60 kanaadhaanitti baay'ee gad bu'aadha jechuudha. Garuu ta'innaa odeessuun dursa immoo iddoo sana dhaqanii yoo waa argan deebii gahaa argatu kan hin jedhu giddugala 60 kana dhufee giddugala 60 kanarra leenjii gahaa ta'e yookiin immoo barumsa gahaa ta'e argadheetan jira jechuudha. Okay, hiriyoota keef dhaamsa akkamii qabda?
hiriyoota kiyyaaf kan inni dhaamsa qabu ijoollee Oromoo yookaan immoo jaallattoota aartii hundumaaf namoonni shubbisa aartii jaallattan hundumti keessan lafa jirtanitti lafa hojiin aartii ibsamuu danda'u yookiin immoo bakki leenjiin itti kennama jedhamuu danda'u fedhii isaa guutumaan guutuutti hin qabdu yoo ta'e giddugala leenjii jaatanii magaalaa Amboo dhuftanii galmooftanii hojjechuu dandeessu koottaa isin simachuuf giddugalli jaatanii karrisaa yoomiyyuu banaadhaan jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammas leenjifamtoota leenjii giddugala shubbistoota jaatanii gaaffii gaafachuu akkuma itti fufnetti jirra. Mee isaaniif shubbisni maalii maalirratti argamu sadarkaa akkam akkamii manni shubbisaa giddugalli jaatanii qabiinsa akkamii gochaa fi yookaan immoo ga'umsa akkamiirraan isaan ga'ee jira. Mee isaanumarraa haa dhageenyu. Maqaan keenyu jedhamta as keessatti maal barachaa jirta? Maqaan koo Kuulanii Batteen jedhama. Ga'een hojii koo immoo leenjituudha jechuudha. Ga'een hojii kee leenjituudha. As keessatti leenjii akkam akkamii fudhataa jirtu? Leenjii bareedatu kennamaa jira. As keessatti shubbisa qofa otoo hin taane aadaa, safuu fi duudhaa saba keenyaa barachaa jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi jijjiirama guddaa qabna jechuudha. Iddas gallee naamusa gaarii illee barree waa'ee Oromoo fi Oromummaa akkasumallee shubbisa godinaalee garaagaraa irratti hanqina jiru irratti seeraan nu leenjisee nu baasaa jira jechuudha barsiisaan keenya. Tole galatoomii jalqaba irratti shubbisni siif maali? Shubbisni sochii qaamaati. Aadaa biyya tokkoo kan ittiin ibsamudha jechuudha. Shubbisaan aadaa biyya tokkoo ibsuun ni danda'ama akkasidha jechuudha. Shubbisaan aadaa biyya tokkoo ibsuun ni danda'ama? Ni danda'ama. Akkamitti? Fakkeenyaaf Jimmatti uleedhaan shubbifamu jechuudha. Sababbiinsaa Jimmi bunaan waan beekamuu fi buna guuraadhaan waan beekamuuf akkaataa buna guuraatiin shubbifama. Shawaan illee gootummaadhaan waan beekamuuf uleedhaan shubbifama. Kanarraa immoo hubachuun ni danda'ama jechuudha aadaa biyya sana. Waaw, deebii ajaa'ibaa nu deebistee jirti. Oromoo fi Oromummaan siif maali? Oromoo fi Oromummaa, Oromoo jechuun dhiigadha. Sanyii fi iddaa jechuudha. Oromiyaa jechuun immoo biyyadha jechuudha. Oromoo fi Oromiyaan immoo walitti jiru jechuudha. Walitti jiru. Gargar hin baane jechuudha. Galatoomii as keessatti ga'umsa akkam akkamii fudhachaa jirta yookaan immoo giddugala leenjii shubbistoota jaatanii kana akkamitti ilaalta? Dhugaa dubbachuuf yeroo dhufu akkanatti illee hin eegne akkanas natti hin fakkaanne jechuudha. Haala irra jirru immoo ibsuun ni ulfaata. Haala gaarii irra jirra jechuudha. Warra hin beekne nutti agarsiisa jechuudha. Haala gaariin nu barsiisaa jira. Asumaan galatoomachuu ni barbaada. Galatoomaa isiniin jechaa jirti leenjistoonni mana shubbisaa giddugala jaatanii. Haa ta'uti gaaffii tokkoon si gaafadha. Yeroo baay'ee mana leenjii yookaan immoo manni ispoortii haa ta'u iddoowwan garaa garaatti haamilee shaamarroonni ittiin hojjetanii amma tokko reeffa wayyaa jira malee baay'ee gadi bu'aadha. Akkasuma ilaalchi maatiin isaaniif qabullee baay'ee gadi siqaadha beekte. Sanaaf shaamarroonni dhuguma gara mana leenjii tokko galanii leenjii tokko leenji'anii ga'umsa wayii gonfachuu ni danda'u moo akkuma hawaasni hawaasa keessatti jechoonni fi gadi qabinsi adda addaa isaanirra jiru akkuma sanadha moo akka dhuftee asitti argitetti shaamarrootaaf dhaamsa akkam akkamii yookaan immoo maatii shaamarrootaaf dhaamsa akkam akkamii qabda akka barattuu tokkotti? Dhugaa dubbachuuf ilaalchi namni ittiin nu ilaalu akka addaa ta'uu danda'a. Garuu akka ittiin nuti as dhuunee fi hojii keenya garaagara jechuudha jecha nama faana waliin qabatu. As dhuunee kan nuti barre duudhaarraa dabneetu safuu wallaallee osoo hin ta'in gara duudhaatti gorreetu safuu beekne jechuudha. Kanaaf maatii shamarraniitiin immoo wanti nani dhaamu lafa kanatti erguun lafa Oromummaan jirutti lafa Oromummaan jiru lafa safuun jirutti erguudha malee waan biraa miti waan biraallee hin qabu jechuudha. Shamarraniif immoo wanti dhaamu jecha namaatiif iddoo kennuu dhiisanii waan namni jedhee otoo hin ta'in waan gaarii irratti argamu akka qabanii fi akka dhufanii leenji'an akka nu duukaa ta'anii isaaniif dhaama jechuudha. Waaw, waan ajaa'ibaati. Harka bitaa fi hundi keessanii. Maqaan keenya jedhamta as keessatti ga'een hojii kee yookaan immoo leenji'aadha moo maali? Maqaan kiyya Shaannanaa Gabree Beeksisaa jedhama. Dalagaan kiyya asitti ga'ee leenjii fudhachuuf jechuudha ga'ee nan qabu. Akkamitti gara mana shubbisaa kanaa dhufuu dandeesse? Gara mana shubbisaa kana kaleessuma yeroo ijoollummaa kiyyaa aartiidhaa fi jaalala guddaa nan qaba. Kaleessuma moo kaleessuma? Kaleessa jechuun yeroo darbetti jechuudha. Yeroo ijoollummaa kiyyatti jaalala aartii guddaa nan qaba. Kanarraan kan ka'e gara aartii kanaatti dhufee
as keessatti immoo ergan dhufee caalatti seenaa fi duudhaa safuuf safeeffannaa uummata kiyyaa sirriitti bareen jira jechuudha. Amma sababa kanaafan kan inni dhufee sababa leenjii fudhachuuti waan ta'eef ergan dhufee immoo caalatti hangan eegerra leenjii sana argadhe jechuudha. Shubbisni siif maalidha? Shubbisa jechuun sochii qaamaa bu'uura akkasuma wanti lafee dugdaa aartii saba tokkoo ta'ee an uummanni akka naannoo itti argamutti dhimma itti bahaa turedha jechuudha. Shubbisa akkasitti ibsitaa jechuudha. Galatoomi manni leenjii giddu galeessa shubbistoota jaatanii as keessatti ga'umsa akkam akkamii isin gonfachiisaa jira? Ga'umsi as keessatti nuti gonfachaa jirru duudhaa kaleessa safuu fi safeeffannaa uummanni Oromoo qabuun kan wal qabate shubbisa godinaalee maraati jechuudha. Kan as keessatti nuti leenjinu godina tokko qofa osoo hin taane jechuudha. Isaan irraan kan ka'e nuti immoo caalatti baay'ee ofitti gammanna jechuudha. Waa'ee keenya, waa'ee Oromummaa keenya seenaa kaleessaan kan wal qabatu duuba keenyatti wantoota darbe as keessatti argachaa jirra jechuudha. Godinaalee Oromiyaa mara keessallee as teenyee naanna'aa jirra. Kanatti baay'ee gammadaa jira. Akkamitti as teessanii naannoftu? As teenyee egaa godina Harargee keessatti shubbisa akkamitti argama, godina Arsii keessatti akkasuma Jimma keessatti illee Iluu keessatti jennee naannofni godinaalee Oromiyaa mara as keessatti kan nuti argannu jechuudha. Ta'u godina sanarra hin deemin. Kan immoo balaliitanii galgala deebitanii buutunsee bareedaadha. Egaa iddoo kana ta'anii sochiilee yookaan immoo shubbisa godinaalee Oromiyaa guutuu hin hojjetu. Sanii fi as teenyee aadaa saba keenyaa Oromiyaan bal'oodha. Oromiyaa iddoo adda addaa jiranii idduma tokko teenyee wal taanee ni arganna jechaa jira. Dhumarratti dhaamsa akkamii qabda? Dhaamsi ani qabu dargaggoota keenyaaf jechuudha. Shubbisa giddugala leenjii jaatanii naannoo Ambootti argamu irratti ta'ee naannawaa biraa irrattis kan argamuuf yeroo keenya qisaasessuu otoo hin taane yeroo nu barbaachisu irratti wantoota ulaagaa Oromummaa keenya ibsan kan maalummaa keenya nu duuba ibsan akkasuma duudhaa keenya kaleessa awwaalame safuu keenya kaleessaa kan uummanni kaleessaa beeku malee nuti har'a hin beekne kallattii tokkoon kallattii arganneen seennee yeroo aarsaa itti ta'ee nuti kallattii dhabnee afaan keenyallee kallattiitti dubbannu dhabnetti ture kaleessa. Har'a garuu carraa kan arganne carraa kana qisaasessuu otoo hin taane yeroo arganne kanatti fayyadamnee duudhaa fi safuu keenya kallattii arganneen akka barannu jedhaan. Galatoomii siin jechuun barbaada. Haamilee kennaafi. Maqaan keenyudha. Maqaan koon immoo Nagannati Galatoos Numaa Ijaan jedhama. Maqaa Oromootti itti fufaa jechaadha. Maqaa Oromootti itti fufa? Akka maqaa eenyutti akka itti fufa barbaada? Jechi koo aga Oromoo tagaa dhumaatti itti fufaa jechuu maalitti beekna namni isaa maal akka ta'u? hin beekna. Jalqabaa kaasee aga dhumaatti maquma Oromoo kaasee aga dhumaatti maquma Oromoo amma kooshiitti jechaadha. Hayyeegaa jidduutti kolfuunis gaariidha jenneeti. Niimoonaan gara mana shubbisaa kana akkamitti dhufuu dandeenya? Mana shubbisaa kana akkatti dhufuu danda'e calqabumarraa kaasee yeroo ijoollummaa kiyyaa baay'een jaaladha shubbisaa jechaadha. Aartii Oromoo baay'een jaaladha. Fedhaa fi jaalala guddaa waan hin qabuufan gara mana shubbisa kanaa dhufee jechaadha. Shubbisni Niimoonaadhaaf maalidha? Shubbisa jechuun anaaf bu'uura jiruuf jireenyaa ati anaaf. Bu'uura jiruuf jireenyaa yeroo jettu? Yoon jedhu bu'uura jiruuf jireenyaa yoon jedhu miira gaddaa fi gammachuu, miira jaalalaa jiruuf jireenya waan saba tokkoo kan ittiin gaggeeffamuu danda'u. Sirrakkisa takka. Mee fakkeenyaaf shubbisaan miira kee gaddaa ibsachuu dandeessaa? Nan danda'a. Sitee akkamitti ibsatta nu agarsiisime? Fakkeenyaaf yoo firri du'e akka carraa kan namna du'e tokkoof gaafa boossu ni badee itti mataa qabatee. Jedha iski seerumaan nu agarsiise. Sitee shubbisaan miira gaddaa ibsachuun ni danda'ama jedhee mee wal baanaa ilaallu hundi keenya akkamitti shubbisaan miira gaddaa ibsachuu danda'a? Boonye olle hundi keenyu. Kan ibsamuu danda'u jechuudha. Akkaataa kanaatti shubbisaan miira gaddaa keenya ibsachuu ni dandeenya jechuudha. Hin danda'ama jechuudha. Galatoomii manni leenjii shubbistoota giddugala jaatanii leenjii yookaan immoo ga'umsa akkam akkamii siin gonfachiisaa jira? Giddugalli leenjii kun erga mana kana seennee kan nu gonfachiisaa jiru shubbisa godinaalee Oromoo cufa qofa osoo hin taane aadaaf safuuf safeeffannaa aadaa fuudhaaf heerumaa aadaa nyaataa waan Oromoon cufti qabdu guutummaatti nu barsiisaa jechuudha. Tole galatoomii shubbisaa jechuun maal jechuudha gaaffii tokko? Shubbisaa jechuun
Shubbisaa jechuun aadaa biyya keenyaatti kan calaqqisiisuu dandeenyudha. Sodaatina. Shubbisaa jechuun akkuma isin beektan akkuma ani beeku shubbisaa jechuun aartiidha. Aartii jechuun immoo Oromoodha. Oromoon immoo Oromoon tokko immoo namni tokko immoo akkaataa Oromoo seenaa Oromoo nama qoratee irra gahuu danda'udha jechuudha. Tole galatoomii deebii bareedaadha jechuudha. Namni tokko shubbisaa ta'uudhaaf ulaagaa akkamii guutuu qaba? Hayyee ulaagaan inni guutuu qabu inni jalqabaa namoonni fakkeenyaaf nuti dargaggoodha. Namoonni umurii 40 olii otoo nu faana dhufanii dhaabbatanii sirbuu yaalanii akka keenya qaama laaffisanii bu'amuu dhiisuu danda'u. Immoo dargaggummaa keenyatti fayyadamne qaama keenya lalaafisne godinaalee irratti hojjenna. Kanaafiyyuu umuriin illee daangessaa kan biraa immoo qaama guutuu qabaachuu qabaacha. Tole galatoomaa hunda keessan gaafachuuf hin ture baqattanii hundi keessan iyyuu sodaattota bichaadha jechuudha. Istii takkaatti kolfaame. Sinitti kolfisiisa dhugaa dhumarra ilaallata. Galatoomaa kana fakkaata gaaffiif deebiin keenya manni leenjii giddu galeessa jaatanii magaalaa Dirree Qabsoo Oromoo taate keessatti kunoo dhoomsa akkasii gonfachiisaa jira. Shubbisni gaa kanaafi isa sin jettan sanaafi isa isaan jedhan kana fakkaata. Saatii aga kanaatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Nuyi istiidiyoo maatii yookaan faamilii fiilmii piroodakshin kan argamnu Aroogee Mannaariyaa magaalaa Ambootti argamna. Namoonni fiilmii gabaabaa, fiilmii dheeraa akkasuma gaazexeessummaa irratti dhimmoota adda addaa irratti diraamaa, faarfannaa, sirba wantoota garaagaraa hojjechuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriin irra deemaa jiruun nu argachuu dandeessu. Hojiin keenya amansiisaadha. Hojii keenya madaalamna. Yoomiyyuu isiniif isin wajjin jirra. Horaa bulaa deemana galatoomaa. Amlinaa kenna takka.